ورخي ما تيتي صلاة التأجج واصطبر عليها سيرتي أدبي إبادة ربي رتي أكمي قرآن ربي برچو رتي أكمي حالي قدين سساني دي ربي تجول قبط هذا إيسا صدباسا جولي وجين الرفسين عجو أمكو رمبوتا ناموسا شريعاتي حتى جولي وانيات تولي نيات أكم نيات جولي انتي يتنججو إيقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى ربنا كجو وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وأمر أهلك بالصلاة أبو بليين ورخي ما تيتي صلاة التأجج واصطبر عليها سيرتي أدبي سرتي كسبرن أكتش من تاسسي ننجا ربين. قال تعالى ربنا كجو يا أيها الذين آمنوا يا وراء منتن عبد الله بن مسعود كجي وقال ربي يا أيها الذين آمنوا جي أبو ربي دتشي سمي أومي خكوني قد خنا أومي ربي جاء في أرجي أدو أومي ربي قد خنا سيام جرموتي دتشي سمي لاتي دفي قرخي بخكري قلبيتي أزدي بسمان لانجت جودي ما ربين كي جي يا ورا ربي تيامنتني يجا عبد الله بن مسعود وسوارانتنا موتين الدنيا تكو سيام جاني موتي بيجوجا جرت تكو سبر بعد جاني هنگم تككك عمنا خير جي قبي الداي سبر باج سوچو كمين فد كمتين دي ما مخينا كمين دي ما وان اتيتاتو افبيتا الرمو يا ايها الذين امنوا غرب جي يا ورا منتن غرخي اس دي بسمان لان جودي ما ربين كي جي عبد الله بن مسعود قوا انفسكم واهليكم نارا تيسا ورخي سنيفي كان ننجا ربي تيسا ورخي سنيفي لبو تيسنس ibidda jahannam irraa yeenoo inja rabbi lubbuu maatii keenya baraaruudhaaf guddisa isaanii irratti xiyyeeffachuun warra maatii keessan jala jiru kontarool gootee deemuun ibaadaa rabbii irratti akkami quraana rabbii barachuu irratti akkami haalli guddinsa isaanii diin rabbii ta'e jool qabataadha hireen isaanii tafuuldura haalatti jiran kanaan akkam taate waan joote ilmaamuudhaan karaa rabbiin sirraa jaalatu tokko isaan qabsiisi. hatta ijoollee waan nyaatullee nyaata akkam nyaatti ijoolleen tiyyatuun jechuu eeguun. Especially biyya katanya biyya kaafira wajjin namni ol keessa camaallaqa kana keessatti maal nyaatti ijoolleen tiyya maal dhugdi jechuun kaafee ol seente maal dhugdi jechuun haalli guddinsa isaanii maali jechuun waan firraa eeganii fi isaan qabachuu qaban adda baaftee dhugaatii magaalaa yoo gabbaanii dhuga waan akkam akka dhuguu qaban adda baaftee fi sirriitti gorsa kannatee fi eenyu hojii akka deemuu qabanii fi eenyu hojii akka hin deemne musliima jechuun nama akkamii fi namni musliima hin ta'in nama akkamii bakka dhaquu qabanii fi bakka hin dhaquu qabne amma adda baasuuf isirra jiraata jechuudha ijoolleeti. Akkuma nabiyyiin salawaatu rabbi salaamu alayhi waan nyaachuu qabanii fi waan nyaachuu hin qabne adda baasee Hasan bin Aliyyiitiif nuti ilmaan keenyaaf adda baasuun nurra jiraata jechuudha. Gariin guyyaa bobbaa oolee galgala galee nyaata sarpiraayis wantoota adda addaa fidee fi ijoollee isaa godhuu malee ijoollee isaa bira gattaa'ee hojii haasa'uuf sa'aan qabu. Maal nyaatan maal dhugan jechuu gorsa kennuuf sa'aan qabu. Sa'aan amman tanammoo especially yeroo amma jirru kun yeroo akkaan ijoollee waa itti himachuu barbaachisu bigatteessiste xixiqqoo ittiin sodaatin itti himadhu gattaa ijoollee tiyya kana jira biyya tana keessa isin waan akkanarraa fagaadhaa waan akkanaa dhiyaadhaa jetteen himachuun sirraa jiraatu duba abbaa waa guddisu jechuudha. Hawaasa tokko keessa yeroo jiraattu waan aadaa gosa gosaatii jiraachuu mala deebi'ee namni paartiilee adda addaatii jiraachuu mala waan siin hin malle waan sin fakkaanne ijoolleen ta'e akka gootutti dhiisuun qabdu jechuudha. Waan sin fakkaanne waan si fakkaatu jira hawaasa tokko keessa gisee jiraattu nuti jechuun jettee mucaa keetii himuun daa'ima keetii himuun waan ati taatee fi nutiin kun hawaasa kana keessatti maali jechuu himuun dirqama jechuudha. Tanaaf if eeggachuun barbaachisaa. Daa'ima hoggaa dogoggora tokko irraa agarre dogoggora bakka sanii dhufuu mala hunda bakkuma takkatti himtaaf jechuudha. Ijoolleen takka ناموس أما شريعات خن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان لفنو خان جتشو ثم عليه جولته يسمى برسيسا لسبب سنين يجون إساني أما تربى صلاة برسيسا لا ننجار وجا جولته يسمى أما تربى جيسة صلاة قط قلنا ذيك صلاة تاسيسا أبصون سنين في جولته يسمى جدو جرتو صلاة برسيسا رت أما تربى رأي قلتي هنگا أما قلنا جدتي وضربوه عليها حائرة ماس غرفة عليسان amata umri amma kudhanii taane gaafni inni dide uleen eegaltu isaa umri amma kudhan gee uleen eegalu qabda achi dura garuu akkuma salaatan barsiifta malee hin tumtu akka inni yeroo eeggate salaatu barsiista jechoota salaata akka inni sirri qabatu barsiista salaata irra qabsootti taasifta uleen tuytu hoggaa amma kudhan ta'e uleen eegala ciisaa sadda baasa ijoollee wajjin raffisinaa achuu amma kudhan boota naamusa shari'aadhaati shari'aan as keessa waa hedduu eeguudhaaf
maatii teenya waa hunda isaanii eeguun tika isaanii nurra jira guddisni nurra jira eenyutu dhale eenyu dahenjaan eenyu guddise jaammalee akka aadaa teenyaatti illee jechuudha ijoollee haayibaliin qabne tan haadhaa fi abbaan afaan keessan dhayin ijoollee guddisni badee ugaa harka hawaasna keenya guddisa eenyu guddiseen hedduu gaafii jabduudha guddisaatu nama dhiba ilmoo dhaluun dahoon nama dhibdu guddisaan nama dhiba hajaan ilmoo dahoon ilaalamu guddise isiitiin ilaalamaa hajaan eessa guddatte qilleensa akkam keessa guddatte nama akkamii guddisee ilaalamaa hajaan kanaaf inshallah ilmaan keenya naamusa diiniin naamusa eenyummaa keenyaatiin guddisnu isin jenna